Alii Birraa Walaleessaa Qindeessaa Walaleessaa fi sabboonaa naashinaalistii Oromoo Aliin fulbaana 29 bara 1950 magaalaa Dirree Dhawaa naannoo Laga Harree jedhamtutti dhalate. Jireenya isaa ijoollummaarraa kaasee Aliin kan dhalate Dirree Dhawaa keessatti abbaa fi haadha isaa irraa kan dhalate waggaa 3tti addaan banii turan. Aliin sanaan booda abbaa isaa biratti guddatee yeroo ijoollummaa isaa mana barumsa Arabiffaa galee afaan Arabaatiin barachaa turedha. Sana boodas Alii Birraadhaa ijoollummaa isaatiin maatiidhaan gargar ba'us ona Arfan Qal'oo keessatti guddatee mana barumsaa galee amma kutaa 6ffaa baratee yeroo ijoollummaa isaa karaa irratti daldala adda addaa hojjetaa of gargaaraa ture. Dargaggeessi gameessii faana artii Oromoo irratti guddate kun umrii ijoollummaa isaatiin kaasee of gargaaruudhaaf bu'aa bayii gurguddaa dhandhamus abdii fi kutannoon isaa artii Oromoo keessa akka ture waltajjiilee darban irraa hubachuu dandeenye jirra. Wayita umriin isaa 13 ta'u hawwisoo Afran Qal'oo kan aadaa Oromoo fi guddisuuf dhoksaadhaan hojjechaa ture makame. Sirbi isaa jalqabaa waltajjii irratti sirbes bari'ee jechuudhaan kan wallisaa turedha. Kanarraa ka'ee maqaan Alii Birraa jedhamee akka moggaafamu dhalootatti darbe. Kanarraa ka'ee maqaan Alii Birraas isaaf laatame. Goota gameessa ona Afran Qal'ootti dhalatee artii Oromootiin Oromoodhaaf tokkummaa lalisaa ture. Bara 1965tti cufee miseensota hawwisoo kanas gartokkeen mana hidhaattis naqamanii turan. Aliinis baqatee gara Finfinneetti gale. Jiddu galeessa lafa tuulamaa magaalaa Finfinnee. Jireenya isaa Finfinneetti Aliin erga Finfinneetti galee booda hojii sirba adda addaa hojjechuu jalqabe. Kanaanis yeroo kana Aliin sabboonaa Oromoo Ahmad Taqii wajjiin wal baree Ahmad Taqiinis Aliidhaaf akka ittiin sirbuuf jedhee gitaara bitee fi beekamtummaa Alii Birraa magaalaa Finfinnee lafa tufaamunaa irratti dhugoomsee fi Aliin afaan Oromootiin biratti afaan Amaaraatiinis wallisuudhaan warroota diinaatiif ergaalee gurguddaa falaasama artii Oromootiin dabarfachaa ture. Marrigaa barri baraan darbaa goonni akkasii kun har'an tana dachee Oromiyaa irraa dhabamuun isaa industiriin artii Oromoo hangam takka akka of duuba nu deebisu wal gaafachuun nu dhibu. Kufaatiin artiist Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hangam takka qabsoon Oromoo akka of duuba deebite waan raaguu dandeenyudha. Keessaayyuu riisarchiileen gurguddaan godhamanii artiist Alii Birraa har'aan tan industirii artii Oromoo keessatti artiistota akka Hacaaluu Hundeessaa horatee lafaan ga'e. Kanneen biyya baqaa keessa jiran artiist Adnaan Muhammad michuun baay'een qabaa lixa biiftuurraa dhaamsa koo dabarse Oromoota maraaf kan jedhus haftee isaanii akka ta'e seenaaleen hedduun ragaa ba'u.